Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiilooheerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Nooruu akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo Onkoloolessa 2 bara 2014 sagantaa keenya idilee kibxata galgalaa qabannee dhiyaanneerra. Oduu isinitti himuu fi isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani Gurmeechaa Gammachuuti. Amma kallattumaanaan gara oduutti darba. Biraanuu Juulaa injifannoo humnoonni faallaa gonfatan amanuun sirrii akka hin taane dubbate. Namoota kabaja ayyaana irreechaa malkaa ateetirraa qabaman maatiin akka hin dubbifne dhorkaman. Lammiileen Burkina Faso waggaa 34ffaa Toomaas Sankaaraa yaadachuuf qophiirra jiraachuu Afrikaa Niwus gabaaseera. Kunniin ijoowwan oduu keenyaarraati. Amma oduu tokko tokkoon. Injifannoo qaamonni faallaa keenyaa nurratti argatan ilaalchisuun mo'amne irra jennee gabaasuun akka irraan eegamne qondaalli mootummaa biltiginnaa olaanaan tokko ibse. Itaamaajoor Shumiin waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa ibsa miidiyaa tokko waliin godheen haleellaa guutummaa biyyattii keessatti qaamota hidhataniin waraana mootummaa irratti raawwachaa jiru ifatti uummataaf mirkaneessuun barbaachisaa akka hin taane eeruun qaanii irra gahaa jiru dhoksuuf yaaleera. Injifannoon biltiginnaa irratti gonfatame akka amanamuu fi ifa ta'u seerri waraanaa akka nayyamne kan himu Biraanuu Juulaa iccitiiwwan keessoo mootummaa qaamota faallaa mootummaatti dabarfamee gurguramaa jiraachuu ibseera. Ittuma fufuun eenyummaa nama dubbatee tuquu baatus kaabineen tokko miidiyaa mootummaa irratti ba'ee sa'aatii muraasa keessatti tarkaanfii fudhachuuf jirra jedhee dubbachuu qeeqeera. Dubbiin Jeneraal Biraanuun dubbate kun alkallattiidhaan kaabinoota murna biltiginnaa gidduutti qoqqoodamni uumamuu agarsiisa jechuun xiinxaloonni adda addaa ba'aa jiru. Gama biraatiin booji'amtoota waraana mootummaa yeroo darbe humnoota TPLF hin booji'aman ilaalchise miseensa waraana kiyyaa miti jedhee haalumsaa mootummaan Itoophiyaa waraana isaa ganuu agarsiisa jechuun qeeqxonni adda addaa yaada isaanii kennaa turaniiru. Ajajoota waraanaa dabalatee qondaalonni biltiginnaa ofii isaaniitii adda waraanaa dhaabbatanii waan hin lolleef miidhaa lola keessatti ilmaan hiyyeessarra gahaa jiru dhoksanii lubbuu ilmaan namaatiin umurii aangoo dheereffachuuf deemu jechuun namoonni gochaa murna biltiginnaa kana balaaleffatan yaaddoo qaban ibsachaa turan. Wabii Waaqotu gabaase. Namoonni lakkoofsa 200 ol ta'an kanneen guyyaa dheengaddaa jala bultiirraa eegaluun hanga guyyaa irreecha galgalaatti magaalaa Burraayyuu keessaa ukkaamfamuun hidhamaa turan maatii isaanii akka hin gaafanne dhorkaman. Dargaggoonni kunneen galma qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuu keessatti walitti qabamanii jiraachuu ibsuun akka waliin agarre nu dhorkanii nu ari'an jechuun maddi raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Akka maddi keenya jedhetti dargaggoota rifeensi isaanii dhedheeraa ta'ee karaa gubbaa sirbaa deemanii fi faajjii sirna gadaa qabatanii deeman walitti qabanii hidhuun ergama ABO shanee baattanii magaalaa jeequuf dhuftan jechuun poolisoonni humna addaa Oromiyaa qeerroowwan hedduu reebuun dararaa akka jiru himeera. Qeerroowwan lakkoofsa 500 ol ta'an kanneen guyyaa irreecha arsadii magaalaa Bishooftuu keessaa ukkaamfamuun hidhaman waajjiraalee poolisii magaalaa Bishooftuu garaagaraa keessatti dararamaa akka jiran gabaasaalee waraqaa maqaa hidhamtoota ofirraa qaban ba'u irratti argamu. Dabalataanis atileet Imaanaa Margaa badii tokko malee guyyaa kabaja ayyaana irreecha hora Finfinnee qabamu mana hidhaa taatak jiru keessatti dararamaa akka jiru atileetiin maqaasaa ibsuu hin barbaanne tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Kan gabaase Wabii Waaqoti. Magaalaa Asallaatti qeeraan qalmaa harree cufamee ture deebi'ee banamuuf akka deemu dhagahame. Godina Arsii Bahaa magaalaa Asallaatti waggaa 7 dura qarshii miliyoona 60 ijaaramee hojii dhaabuuf kan dirqamee ture qeeraan Chaayinaa harreen itti qalamee ekspoortii godhamu gara hojii akka deebi'uuf murtaa'uun gabaafameera. Guyyaa tokkotti harroota 300 qaluun gara alaa erguuf karoora kan qabu qeeraan kun hanga ammaatti foon harree $80,000 baasu gara alaatti kan erge yoo ta'u gogaa harroota kanneenis gara Chaayinaa erguuf qophii irratti akka argamu gabaasni Fortune ni agarsiisa. Koomishiniin investimentii Itoophiyaa kanaan dura magaalaa Asallaatiin alatti qeeraa harreen itti qalamu magaalaa Bishooftuu keessatti eeyyama kaampaanii Chaayinaa lamaaf kennu hordofee kun gocha aadaa amantii fi duudhaa keenya faallessuudha jechuun mormii abbootii amantaa fi hawaasa irraa mudateen cufamuun ni yaada
yaadatama. Kaampaanii Vaan Doongi jedhamu magaalaa Bishooftutti qeeran jalaa cufamuu isaatiin dhimmicha gara mana murtii addunyaatti akka geessu miidiyaaleef himaa turee jira. Mootummaan Abiy Ahimad aadaa, amantii fi duudhaalee sabaa fi sablammoota biyyattii faallessu eegaluun kun fedhii michuusaa chaayinaa guutuuf tuffii jabaa lammiilee biyyattiif qabu agarsiisa jechuun karaa toora marsaa hawaasaa garaagaraa mormii jabaa kaasee jira. Gabaasni kun kan Liiban Jaarsoti. Atileet Seefuu Turaa dorgommii maaraatoonii Chicaagoo injifate. Atileetiin Oromoo Seefuu Turaa dorgommii maaraatoonii sadarkaa addunyaatti iddoo guddaa qabu maaraatoonii Chicaagoo irratti hirmaattota dorgommichaa injifachuun sadarkaa tokkoffaan xumureera. Dorgommicha sadarkaa tokkoffaan xumuruuf sa'aatii 2 daqiiqaa 6 fi sakandii 12 akka itti fudhatetu ibsame. Akka waliigalaatti injifannoon atileetichi galmeesse 3 yoo ta'u, sadarkaa maaraatoonitti injifannoon kun isa jalqabaa ta'uun ibsameera. Kiiloomeetira 30 irraa kaasuun atileetota dursa fiigaa turan waliin fiigaa kan ture Seefuun wayita kiiloomeetira 5 fuulduratti ba'uun dorgommicha dursaan xumuruu danda'eera. Hanga kiiloomeetira 25tti atileetota dorgommicha dursaa turan waliin fiigaa kan ture atileetiin Itoophiyaa Shifarraa Taammiroo dorgommicha sadarkaa 5ffaan xumureera. Atileetiin Ameerikaa Gaalaan Ruubi sadarkaa 2ffaa yoo xumuru, atileetiin Keeniyaa Eriik Kippataanu sadarkaa 3ffaan xumuruun ibsameera. Atileetiin Oromoo Guyyee Adoolaa jedhamus torban tokko dura wal dorgommii maaraatoonii waldaa atileetiksii idil addunyaa magaalaa Barliinitti gaggeeffame irratti atileetota bebbeekamoo akka Qananiisaa Baqqalaa fi Eliud Kipchoge waliin fiiguun sa'aatii fooyya'aa galmeessuun injifachuu gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Gabaasa kana Wabii Waaqotu qindeesse. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay garee waraanaa Itoophiyaa kallattii hundaan na haleelaa jira jedhe. Loltoonni fi gareen waraana mootummaa Abiy Ahimad haleellaa qilleensaa fi lafoo bifa qindaa'aa ta'een humnoota Tigraay irratti kallattii hundaan fudhachaa jiraachuu dubbi himaan humnoota Tigraay Getaachoo Raddaa ibsa dhaabichi kaleessa baase karaa toora Tiwiitarii isaa qoodeen mirkaneesseera. Akka ibsichi jedhutti gareen waraana mootummaa Abiy Ahimad haleellaa humnoota Tigraay irratti fudhachaa jiruun xiyyaara nama maleeyyii, taankii fi meeshaalee waraanaa jajjaboo garaagaraa fayyadamaa jira waan ta'eef ammas dhumaatiin kan biraa lammiilee nagaa irratti osoo hin dhaqqabin hawaasni idil addunyaa dhiibbaa gochuu akka qabu yoo gaafa gareen waraana mootummaa Abiy Ahimad hanga fedhe haleelluuf yaalullee humni Tigraay ofirraa qolachuuf ofitti amanamummaa akka qabu Getaachoo Raddaa irra deebi'uun dubbateera. Kamisa darbe gareen waraana mootummaa naannoo Amaaraa bakkeewwan humnoonni Tigraay to'atanii turan adda waraanaa sadirratti qilleensarraa fi lafoon haleelaa turuu isaanii Getaachoo Raddaa Rooyitersitti himuun isaanii yaadatama. Liiban Jaarsotu qindeesse. Ardii Afrikaa keessatti seenaa hooggansa gaarii hojjechuun lammiilee biyya isaanii biratti gaarummaan kan yaadataman keessaa tokko kan ta'an hoogganaan Apper Voltaa duraanii fi Burkina Faso ammaa akkasumas abbaa warraaqsaa fi urjii Paan Afrikaanizimii Toomaas Sankaaraa fonqolcha mootummaa bara 1987 irratti godhameen erga ajjeefamanii booda lammiileen Burkina Faso waggaa 34ffaa wareegama isaanii yaadachuuf qophii irra jiraachuu Afrikaa News gabaaseera. Qabsoo biyya isaanii Burkina Faso irra darbuun qabsoo biyyoota ollaa walaboomsuuf taasifamu keessatti Che Guevara Afrikaa jedhamuun kan beekaman Toomaas Sankaaraan ajjechaa isaanii fi waayillan isaanii 12 irratti raawwatameen ajjechaa Toomaas booda pirezidaantiin aangoo yaabbate Kaamboo Haaree dabalatee namoonni 14 himanni irratti banamee jiraachuu Afrikaa News balballoomse. Pirezidaantiin duraanii Burkina Faso Kaamboo Haareen Toomaas Sankaaraa fonqolchuuf lubbuu namoota hedduu galaafate aangootti ba'uu waggoota 27f erga biyyattii bulchee booda uummanni irratti finciluun aangoorraa isa darbatee gara biyya ollaa Ivory Coast baqatee turulleen baqattummaan ajjechaa hoogganaa urjii Afrikaanotaa kanaan himatamuu jalaa hin oolchine jechuun Afrikaa News toora marsariitii isaa irratti dubbisiiseera. Gabaasa kana kan qindeesse Liiban Jaarsoti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabanne kanuma sagantaa keenya itti aanu waliin turtii gaarii godhaa.
qabsoon jibbaata yoona gootisa baala yeroo sosoona maariin nama foola qawween furmaatan qabsoon jibbaata qawween furmaatan qabsoon jibbaata qabsoon jibbaata. Isin maal jettu? Qophiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota garaagaraa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan waan isaaniif dhugaa ta'e waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu? kabajamtoota dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoonii dirree shaggar bakka jirtanitti nagaan keenya kabajaa isinaa qaqqabu jechaa sagantaa isin maal jettuu har'aatiin rakkoon siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa guutummaa impaayera Itoophiyaa raasaa osoo jiruu fi maqaa mootummaa haaraa ijaaruutiin waliif qoqqoodinsi aangoo gareen dhuunfaa taasisaa jiru uummata biratti akkamitti ilaalama kan jedhu irratti qophii qopheeffanne simbiraan geenya. Mormortu guuteen maal godha boruun dhaabetti duutee kufaatiin kennuulu. Murni biltiginnaa maqaa Itoophiyaa durii ijaaruutiin eenyummaa sabootaa fi sablammootaa dhabamsiisuuf socho'u torbanoota darban kana keessa sadarkaa naannolee fi biyyaatti cidha mootummaa haaraa hundeessuu jedhuun amaamota shiraatiin dhiichisee ragadaa dibbee sobaa rukutaa gurra lammiilee duuchuu irratti argama. Filannoo diimokiraatawaa yeroo jalqabaatiif biyyattii keessatti geggeeffame hawaasni biyyattii ifaaf bilisaan nama isaaf ta'u filateen yeroo jalqabaatiif mootummaa diimokiraatawaa fi haarawaa ijaarra jechuudhaan gareen dhuunfaa walitti yaa'ee aangoo waliif qooduu irratti argama. Gama biraatiin filannoo marsaa jaaffaa sirni biltiginnaa geggeeffate filannoo shiraan guutame waan ta'eef jaarmiyaaleen siyaasaa biyyattii keessumaa ABO fi KFO'n dhiibbaa sirnichi isaan irratti godheen dhiibamanii filannoo keessaa baafamuu walqabate Oromiyaa keessatti biltiginnaan ofumaa filannoo geggeessuun ofumaa filatamuu labsateera. Biyyoonnii fi dhaabbileen gurguddoo addunyaa gama isaaniitiin biyyattiin rakkoo siyaasaa fi dinagdee walxaxaa keessa osoo jirtu akkasumas walwaraansi guutummaa biyyattii keessatti geggeeffamaa osoo jiru hoggantoonnii fi miseensonni jaarmiyaalee mormitootaa hidhamanii otoo jiranii fi filannoon Itoophiyaan geggeessitu filannoo diimokiraatawaa fi bilisa ta'uu hin danda'u jechuun qeeqaa turaniiru. Biyyattiin yeroo rakkoo hammaataa keessa seentee jirtutti filannoo caalaa mariin biyyaalessaa qaamota hunda hirmaachise akka barbaachisu gaafachaa turaniiru. Murni kabaja biyyaa caalaa aangoo dhuunfaaf iddoo kennu murni biltiginnaa rakkoo siyaasaa biyyattii hudhee qabe mariin qaamolee hunda hirmaachiseen furuu maddiitti dhiisee afaan qawweetiin namoota jajjaboo ajjeesuu fi doorsisee hidhuun dirree filannoo qofaa keessatti dorgomee injifatu tolfate. Adeemsa murnichaa dursanii kan hubatan biyyoonnii fi dhaabbileen gurguddoo addunyaa injifannoo biltiginnaan bu'aa filannichaan labsate fudhatama dhabsiisuun biyyattiidhaaf mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise qofti akka barbaachisu ejjennoo duraan qaban daran jabeessuun sirna biltiginnaa dura dhaabbataniiru. Rakkoolee siyaasaa walxaxaa sirnichi guutuu biyyattii keessatti uumeen hoggansi jaarmiyaalee siyaasaa qabsoo karaa nagaa geggeessanii hidhamuu fi dhiibamuu hordofee humni dargaggeessaa sabaa fi sablammootaa hedduu keessaa ijaaramuun qabsoo hidhannoo geggeessuuf humna qabu qindeeffatee mataa walitti qabachuu irratti argamu. Sadarkaa guutuu biyyaatti jedhamuun danda'amuun walwaraansi geggeeffamuu irratti argama. Walwaraansa garee mootummaa biltiginnaa fi qaamota mirga saba isaanii kabachiisuuf lolaa jiran gidduutti godhamaa jiruun lubbuun lammiilee kumaatamaa darbuu irratti argama. Badii walwaraansaa maddiitti qoqqobbii dinagdee biyyoonni lixaa mootummaa Itoophiyaa irra kaa'an dinagdee biyyaa sadarkaa yaaddessuu waliin walqabatee lammiileen biyyattii miliyoonotaan lakkaa'aman rakkoo hamaa keessatti argamu. Dinagdeen biyyaa harki caalu meeshaa waraanaa bituuf kan ba'u yoo ta'u qabeenya uummataa fi mootummaa dabalatee qabeenyi dhimma waraanaan qisaasaa jiru guddaa ta'uu aangaa'onni mootummaa osoo hin hamne miidiyaaleen biyyattiitiin gabaasuu irratti argamu. Sababa rakkoo siyaasaatiin walwaraansi hammaatee nagaaf tasgabbiin dhabameera.
waraana gargaaruuf sadarkaa dirqamaan uummatarra maallaqni mana manarra deemamee walitti qabamuurra ga'eera. sadarkaa hojjettoota mootummaaf miindaan kaffalamuu dadhabuurra ga'eera. Rakkooleen walxaxaa salphaatti furamuu hin dandeenye uummata biyyattii liqimsuuf afaan banatanii wayita jiranitti murnoonni aangoo jaallatan garee adda addaa keessaa walitti bobba'anii aangoo waliif qoqqooduun mootummaa haarawaa ijaarreerra yoo jedhan rakkoo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa uummata bal'aa mudatee jiru bu'uuraan furuu danda'a. Gaaffii jedhuuf akkasumas gaaffilee bu'uuraa uummanni Oromoo duriirraa jalqabee gaafachaa tureef furmaata waarawaa akka argatu maal gochuu qaba? Yaadota jedhaniif isin maal jettu jennee gaaffii dhiyeessineef yaada hayyuun siyaasaa tokko raadiyoonii dirree shaggariif kennan kan har'aaf qopheeffanne isin biraan geenya. Amma dhumaatti nu hordofaan affeerraa keenya. Galgaluu barcuma feetu gubaarra saasaa hojiicha seetu. Jalqaba mootummaan maali? Mootummaan haaraa mootummaa akkamitti isa jedhu ilaaluu nu barbaachisa. Haga biyyi kun biyya dimokiraatawaa taatee heeraan bultutti, heera qabdutti mootummaa jechuun nama uummata keessaa filatamee, uummataan filamee dorgommii keessa darbee sagalee uummataatiin gara aangootti dhufudha. Isa kana yoo ilaalle biyyi kun biyya mootummaa qabdu tun taane biyya mootiiti. Nin filannee hin hirmaannee uummanni kun hin beeku. Mootiin kunis uummata kana faana waliin beekanii, fuula waliin beekanii, hafuura waliin beekanii, yaada waliin beekanii isa kana mootummaa haaraa jechuu hin danda'u. Mootiitu yookiin immoo garee duuriyootaatu walitti qabamee duuriyyummaa isaanii isa sirrii kanaa booda nuti duuriyyummaa sirrii horanneerraa abdiinurraa muradhaa jedhanii waan beeksisatan yoo ta'e irraa kan hafe mootummaa haaraa jechuu hin danda'u. Heerrillee kana hin deeggaru. Akka heerri biyya kanaa jedhutti mootummaan ni filatamaa. Garuu jarri kun sadarkaa naannootti haa ta'u sadarkaa federaalaatti ni filataman otoo hin taane ni muudamanii ufuma isaanii natu sii ta'a, natu si gargaara, natu si ceesisaa, natu sii beeka jedhee warra ufuma isaa uf baase waan ta'eef mootummaa haaraa jechuu hin danda'u. Garee shiftootaatu akkaataa ittiin nama ajjeesuu isaanii baran itti fufuuf eegalaayis waan godhan. Tookiin nu fixanii, baankiin nu bitanii. Tookiin nu fixanii, baankiin nu bitanii. Rakkoo biyya kanaa furuu danda'a yoo jette of course gareen duuriyyee kun gaafa waadaa galanii rakkoo biyya kanaa furuu akka hin dandeenye gadi bahanii dubbatanii. Sababni isaa uummata kana hin beekanii, rakkoo uummata kanaas hin beekan, gaaffii uummata kanaa hin beekan, madaa uummata kanaa, dhukkoo uummata kanaa hin beekan. Beeki dooktarri nama yaaluu kan danda'u dursee rakkoo dhukkubsataa yoo sirriitti beekadha. Lammaffaa dooktara rakkoo sanaatiif furmaata ta'uu danda'u yoo ta'e qofaadha. Ministiru mootummaa haa ta'u mootiin abbaa fedhe haa ta'u rakkoo hawaasaa, rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa, rakkoo siyaasaa furuu kan danda'u nama itti dhiheenyaan rakkoo sana beeku akkasumas rakkoo sanaaf furmaata ta'a jedhee kan durumaa kaasee wajjiniin guddate kan wal beeku, hulaa kan beeku, rakkoo kan beeku, qoricha kan beeku yoo ta'e qofaadha. Kanaaf immoo agarsiiftuu guddaan isaanumti mataa isaanii hin dandeenyu, kophaa keenya rakkoo kana furuu hin dandeenyu jedhaniiru. Of course hin danda'ani, beekumsa hin qabanii, gahumsa hin qabanii. Gareen kun garee hattootaati, garee wallaltootaati, garee dibbireebdotaati, garee beekameeti. Durumayyuu garee nama hacuucaa ture. Mootummaa darbe wajjiniin uummata kana kan riibaa ture, kan dhiitaa ture, gaaffii isaanii dinee gochaa kan ture, gaaffii dinagdee, gaaffii hawaasummaa, gaaffii siyaasaa kan dhiibaa turanidha. Hin danda'anii gahumsa hin qabanii. Yoolee jannoo galfatan darbatan waraanuu. Olola isaan godhan mootummaa haaraa ijaarree, mootummaa ololli jira. Kuni namni kun tuffachuu qaba, uummanni kun tuffachuu qaba. Eenyutu haaraadha? Namoota filaman kanatu haaraadha, sisteematu haaraadha, poolisaaniitu haaraadha, qawwee isaaniitti nama jeesantu haaraadha. Wanni haaraan hin jiru. Kun of goomsuudha, uummatas goomsu, burjaajessuudha. Uummanni keenya kanatti dammaquu qaba. Wanti haaraan hin jiru, wanti haaraan jiru yoo jiraate shiftaan shiftummaa isaa sirriitti gadi bahee ibsachuu, beeksifachuu. Biyya nu waaqatan nu ciisu garaanuu. Hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa gurguddoon osoo mana hidhaa jiranii namoota muraasa sharika waliin qaban muuduun of course tokkoffaa humna ofii wallaaluudha. Lammaffaa dhugumayyuu rakkoo biyya kanaa further intensify akka ta'u irra caala gara walxaxaatti akka ce'u gochuudha. Sababni isaa hoogganaan ati bakka na bu'a jettu, ani bakka na bu'a jettu, uummanni kun bakka na bu'a jedhu bakka hin jirretti namoota maallaqaaf, dinagdeef yookiin immoo aangoof durumaanuu maraachaa turan. Isayyuu immoo namoota tokko
akka qorichaa keessa facaasanii mootummaa dimokiraasii ijaarree waan jedhu fakkiisuun kun very fallacious. Kanarratti uummanni keenya illee dammaquu kan qabu. Hoogganni isaa mana hidhaa jira. Hoogganni isaa muudamee hin jiru. Hoogganni isaa rakkoo keessa jira. Hoogganni isaa mootummaa afaan harka reebaa jiru hin jiru. Hoogganni isaa rakkoo keessa uummata kanaaf jedhee gidiraa argaa jira malee mootummaa faana kan muudamee hin jiru, kan wal beeku hin jiru. Hoogganni Oromoo aangoofis qabsaa'ee hin jiru. Hoogganni Oromoo rakkoo Oromoo furuuf qabsaa'ee, hoogganni Oromoo rakkoo Oromoo kana kan dinagdee ta'u, kan siyaasaa ta'u, kan hawaasummaa ta'u akka barbaachisutti uummata kana faana rakkatee rakkoo keessaa baasuuf qabsaa'e malee gareen duriyyeen, gareen hattootaa, gareen saamtotaa shiftaan walitti qabee aangoo itti kennee akka harkareessuuf hin qabsoofne. Uummanni keenyas kana hubachuu qaba. Olaan gurri coomee kalleen nama kuuqaa. Qabsoo hidhannootti kan jiran jiru. Warra qabsoo hidhannootti jiran kana darga gattee yookiin immoo goodatti gattee achi dhiibdee namoota harka duwwaa, namoota potential power illee hin qabne, namoota influential illee hin taane walitti qabdee izeemaa keessaa haa ta'u, maqaa abaawootiin namoota muraasa tokko haa ta'anii, abaawootaan haadhiisan isa garabbitu beekaa. Namoota biroos haa ta'anii walitti qabdee gara aangootti fiduun tokkoffaa humna kee wallaaluudha. Lammaffaa rakkoo biyya kanaa furuudhaaf fedhii dhabuudha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa ofiyyuu wallaaluudha. Ta'ee natti mul'ata. Maaliif iddoo potential power jiru hin beektu taanaan, iddoo humni guddaan jiru hin beektu taanaan rakkoo furuu hin dandeessu. Jara kana dhiisanii isayyuu immoo across the country guutuu biyyaatti sadarkaa qabsoo hidhannoon akka malee gaggeeffamaa jiru kanatti waan kana gochuun isaanii uummanni biyya kanaa qabsoo karaa nagaarraa abdii dhabee irra caala gara qabsoo hidhannootti akka makamu, qabsoo hidhannoo faana akka hiriiru, akka jabeessu, akka taasisuuf karaa waan saaqudha. Deemee garuu biyya kanaaf balaa guddaa, balaa hagas hin jedhamne carraa biyya kana bittinneessullee kan qabu. Wallaalaan carroome qilleensa habbuuqaa. Jarri beektee raajii haga humna shii boqoyteedha Oromoo gaafa mammaaku isaanis amma beekan godhan. Jalqabarraa marii biyyoolessaa jechuun akkatti jarri kun hiikkatan taane fundamentaalii potential paaworii kan qaban, humna ciccimaa, humna murteessaa kan qaban namoota dhuunfaa haa ta'anii, dhaabbolee siyaasaa haa ta'anii, dhaabbolee biraa haa ta'anii kana walitti qabatanii bakka tokko ta'anii mari'achuu jechuudha marii biyyoolessaa jechuudha. All inclusive national dialogue isa jedhamu sana jechuudha. Potential paaworii warra qabantu taa'ee mari'ata jechuudha. Jarri kan gochaa jiran namoota muraasa tokko lama sadii namoota humna hin qabne, namoota uummata biratti beekamtii fudhatamallee hin qabne, namoota uummata biratti maqaan isaaniillee bade nama kana fiffidanii mul'isuu yaalaa jiru. Inni kun akka isaan yaadanitti gaaffii kana yookiin immoo dhiibbaa gara marii biyyoolessaatti geessu kana qara dabarsuuf waa yaalan fakkaata. Garuu itti milkaa'amuu hin danda'a. Uummanni keenyas kan beekuu qabu. Marii biyyoolessaa jechuun nama barbaadde gara aangootti fiduu osoo hin taane qaamolee dhimmi ilaallatu biyya kana keessaa namoota dhuunfaa humna qaban biyya kana keessaa waa'ee biyya kanaa murteessuu danda'an gadi taa'anii teebilitti dhufanii wal dubbatanii furuu jechuudha. Kuni haga hin taanetti qaamoleen siyaasaa humna qaban mana hidhaa haga jiranitti, qabsoo hidhannoo kan gaggeessaa jiran bosona haga jiranitti, warri kaan biyya alaa baqatanii haga jiranitti namoota humna hin qabneen marii biyyoolessaa gaggeessitu hin jiraatu. Uummanni Oromoo kana beeku. Namni kana beekuu qabu. Hawaasni eenyullee kana beeku. Isaanillee kana beekuu qabu. Uummanni keenya kan hubachuu qabu. Mariin biyyoolessaa jedhamu nama barbaadde aangootti fiduu osoo hin taane namoota mana hidhaa jiran, namoota biyya keessa jiran, biyya alaa jiran, namoota bosona jiran wajjiniin taa'anii rakkoo biyya kanaa furuu danda'u jechuudha. Sababni isaa gaaffii uummata kanaa kan beeku mana hidhaa jira, bosona jira, kaan immoo baqatee jira. Gara mootummaatti makamuu jechuun gaaffii uummataa ganuu jechuudha. Gaaffii saba kanaa ganuu jechuudha. Uummata kana ganuu jechuudha. Yeroo uummanni kun critical problem keessa jiru jechuudha. Kanaaf inni kun hin fakkaatu uummanni illee kanatti dammaquu qaba. Sirriitti jala bu'ee hordofachuu qaba. Namni lama sadii, namni tokko afur mootummaatti makameef even namoota dadhaboo sana miti. Har'a kanatti yeroo kanatti Jawaar illee ta'u, Profeesar Mararaa illee ta'u, Jaal Daawud illee ta'u mootummaatti yoo makame gaaffii Oromoo deebisuu hin danda'an. Gaaffii Oromoo akkasitti deebuu hin danda'u. Namoota dirqiidhaa deebinee hin baannu. Fundamental questions kan jedhamu nationality question and land question dha kan 1960 keessa eegalee gaaffii lafa gaaffii eenyummaadha. Still persisted akkuma gaafa sanatti kan jirudha. Gaaffiin deebiin jiru, gaaffiin afaanii deebiin jiru, gaaffiin eenyummaa kan deebiin jiru, gaaffiin qabeenyaa Oromooti deebiin jiraatu. Of course namoonni muraasni qabsoo Oromoo gananii achi deeman gara mootummaatti makaman gaaffiin Oromoo
akka deebi'ee fakkeessanii yeroo naareetti godhanni jiraata. Inni kun Oromoo wallaaluudha. Oromoo gadi qabanii sirriitti Oromoo wallaalu. Lammaffaa gaaffii Oromoo sirriitti wallaaluudha. Sadaffaan jalqabumayyuu gaaffii Oromootiif osoo hin taane lust for power isa jedhamu sana fedhii aangootiif qabsaa akka turan agarsiisa. Uummanni Oromoos akkatti ilaaluu qaba. Namni lama sadiin namoonni ifin Oromoo bakka bu'uu hin danda'an. Yeroo kanatti namni mootummaatti makamee mootummaa faarsu gaaffiin Oromoo deebi'eera jedhu. Oromoon akkas ta'eera waan kana argateera jedhu gadi qabee Oromoo hin beeku jechuudha. Oromoo maal akka barbaadu hin beeku jechuudha. Rakkoo Oromoo madaa Oromoo dhukkuba Oromoo hin beeku jechuudha. Oromoonis isaaniin akka hin beeknetti deemuu qaba. Jarri kun bakka akka isa hin buune hubachuu qaba. Jarri kun durumaayyuu Oromootiif akka hin beekne akka hin qabsoofne rakkoo Oromoo kriitikaalii akka hin beekne beekuu qabu. Kanatti Oromoon dammaquu qaba gaaffiin deebi'eef hin jiraatu of course. Namoonni lama sadeechi deemanii fi gaaffiin Oromoon deebi'uu hin danda'u. Gaaffiin Oromoo sirnaan deebi'a. Sisteema keessaan deebi'a. Gaaffiin Oromoo koo dhaabbilee siyaasa gurguddoo wajjiniin ol qabatee deebi'ama. Namtanyaan hirmiidhaa waliin hin jiraannu. Uummanni kun qabsaa ture waggaa dheeraa qabsaa'ee gaafachaa ture waggaa dheeraa gaafate hagaarra gaaffiin isaa hin deebinee fi rakkoo biraa seenee jira. Kanaaf har'aa maal gochuu qaba? Oromoon akka waliigalaatti qabsaa'u karaa hidhannoo haa ta'u karaa nagaa qabsaa'u tokkummaa isaa akka barbaachisutti eeggachuu wal dhagahuu wal jala hiriiruu quba wal qabaachuu wal qoodurraa of deebisuu of qusachuu aabaan haa ta'u amantiin lafa dhalootaan haa ta'u karaa kamiinuu wal qoodurraa of qusachuu tokkummaa isaa akka barbaachisutti ijaaruu sirriitti dammaquu sirriitti wal jala hiriiruu hayyoota isaa dhaggeeffachuu beektota isaa dhaggeeffachuu dhaabbilee siyaasaa Oromoof qabsaan dhaggeeffachuu jala hiriiruu wanti baasu qabsaa'u kanuma qofa. Warre kunoo dooma hundaaf keessa goonni qarru malee dooma wabiin taatu lugni cimii iddoo laafoo silmiitu ciniina. Kabajamtoota dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaa keenya har'aatiin dibbee sobaa murni bilxiginnaa maqaa mootummaa haaraa hundeessuutiin reebuu irratti xiyyeeffachuun qopheeffanne kanumaan goolamneerra. Qopheessaan Wabii Waaqoo Gulaalaan Abdii Waaqayyoo kan isiniif dhiyeesse immoo ani seenaa beekumaati. Sagantaa biraa torbaniin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Falmi jabaayinaa fuulamni ibichinaa. Taakkii bitanii baankii bitanii. Taakkii bitanii baankii bitanii. Taakkii bitanii baankii bitanii. Yoona goonni saafaalolo yeroon sosona aariin nama boola ilaalle raaji michuu amajaaji. Yoona goonni saafaalolo yeroon sosona aariin nama boola ilaalle raaji michuu amajaaji. Arguu firaaji michuu amajaaji michuu amajaaji michuu amajaaji. Adurreen bineensa Iyyoolee gamtuun albaadessa kanaaf nu madeessa Iyyoolee humna uummataatiin aangootti ol baate Iyyoolee aarsaa goototaatiin borqiin sanyii nyaate Iyyoolee harkoota dirqiidhaa deebinee hin baannu
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa isin maal jettuu torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar.